Ayuun anuma takkaan Saidoo malaaxaa gaafa faanii ba'u malaaxaan barbaadu malaaxaa jechuutti kaate jara keenya. Saidoo hammanumaaf galata dhabde gaa'ila kee diigde Sumayyaa irraa adda baate ijoollee kee dhabde. Kanuma ani baay'ee ayyuudha gammadaniitu sin ani hin gammanneef inaaffaadha barbaadan mataadhaan dhaabadhaa miillaanis dhaabadhaati inaaffaadha. Wayi mucaa sana uumaan godhu wayi mucaa sana argadhu. Inaaffaadha. Maaliif akka isheedhaan hin gammanne sinitti himaa jechuudha. Ayyuudhaan hin gammanneef. Jaalatanis jibbitanis warra gammadaniif waakee anaaf sin tokko miti sammuun keenya garaa yaada waan ta'eef nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota kiyyaa kam jirtu meessi nagaa keessanii han baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u. Keessi koo baay'ee dadhabaadha dhuga. Garuu namni jechuun abdiidhumaan jiraata malee keessi koo baay'ee dadhabaadha. Afur akkatti baafadhu hojjetamni. Innaa bakka jiraatan siniin jedha arra viidiyoo ayyuu laaleetan dhufee tokkoffaarratti waan hin aare sasheen Saidoodhaan malaaxaatti aareera. Maaliif Saidoo waan tokko waan ishee miidhe tokko hin qabu dhugaa dubbachuudhaaf Saidoon isheen boriftaan immoo suuta immoo Saidoon na miidhee akkasina godhee akkasina balleessee jechuuf deemti. Ofii laxxattee iddoo barbaadde abbaa barbaaddetti bahuu dandeessi. Garuu Saidoon jiruunsaa bitintinii bahee daakuuf daaraa ta'ee jira jechuudha. Saidoon ofiisaa lubbuudhaan jiraachuusaa nuun hin beeknu bara. Asan jira achi jira namni jedhillee hin beekamu. Namni jedhes hin jiru. Garuu wanti kun hundisaa sababii ayyuuttidha. Haa ta'u malee ayyuun immoo har'a dhufteetu Saidoo malaaxaan barbaadu kana boodanii malaaxaatti deebi'u naan jettu taanaan illee hin barreessin ayyuu kana sii ta'uu jettan barreessaa itti. Ani malaaxaan barbaadutti. Harrumaan baay'ee nama yoo dhiisan hin arrabsu. Namallee yoo dhiisan iyyuu hin arrabsan. Yoo adda bahan illee hin arrabsan. Because Saidoon xuuqaa tokko waan ayyuu miidheen qabu. Sababii ayyuutti miidhame. Sababii ayyuutti jireenya dhabe. Sababii ayyuutti waan hundarraa bahee namummaarraa bahee kabaja isaa keessaa bahee jireenya isaa keessaa bahee. Sababii ayyuutti jechuudha. Isheen har'a garuu Saidoo maqaa isaa waamuu maaltu barbaachisee? Saidoo malaaxaadha jechuun maaltu barbaachisee kanaan dura xumurteetti? Waa'ee Saidoo fixeera jetteetti. Isa dhufuu jaalallee koo ta'ee maal haaraa kun sin barsiisa jetteetti. Egaa akkas ta'e Saidoollee kabajamaa akkuma jirutti abbaa ijoollee lama maqaa isaa achuma keessee dhuftee jireenya ishii fataa jechuu dandeessi. Kabiraa immoo kananii ayyuudha hin gammanne siniin jedhee ayyuuni lafa toluun dhaabattu. Har'allee mucaa musliimadha. Intalooni duraan musliimaa ta'e hijaaba uffattee dhufte Saidoodhaaf jedheetti. Har'as kan isheen fiddee dhufte musliima. Ofiyyoo kiristaana. Mee amma kun lama wal biraa hin bareeda. Kanaafani kananii hin gammanneef isiniin jedhe inni guddaan kanadha. Inni sirriinsaa kana. Namni duraa nama sanarrayyuu lubbuusaa laallachuu qaba. Dhimma lubbuuti. Kanammoo isheetu barbaade. Isheetu mucaa kana barbaade malee isa miti. Ammas ilaala ammas ayyuu kana ilaala. Adeemsa isheen itti adeemaa jirtu adeemsuma Saidooti. Mucaan kun ishee gargaaree amma habaaboon naqat gootee kennitee fi maal jedhe habaaboon kun diimaadha. Maali taati jedhaanii ture. Amma fakkeenyaaf inni ishee gargaareera miti. Qabaaf gargaara. Dhiiradhaas immooti. Kanaafuu inni dhiira ta'ee yoo ishee gargaare deebiin habaaboo ta'uu hin qabu. Nama sana sappoortii ishee godhee ishee gargaare haa ta'u kabajuu jaallachuu. Garuu ammas ofii ishii durumayyuu yoo argeessanii tutte kan ku akka ta'uun barbaadaa itti. Namni kun sappoortii ishee godhee ishee maal jedhe ishee barbaada yoo ta'e hamma gaafa inni sin barbaada jedhe sin jaalladha jedhe afaansaa keessaa bahutti eeguu qabdi. Bakka kun pirinsipilii durba kamii ta'uu qaba. Durbi kamillee haga namni tokko si haa gargaaru, siif haa caffaru, warqii siif haa bitu waan barbaada. Garuu hamma gaafa inni gaaffii jaalalaa si dhiyeessutti biikarfuu daangaa kee qabadhuu ta'a. Birrii si kennuu danda'a weel birrii Saidoon ayyuutii caf godhee kunoo kisaaraa galeera. Birriin hin dhumtis. Jiruun kee garuu takkaa bishaan dhugunan kalas kuftee hafta. Amma gaafa inni si barbaadeera, si jaalladheera, gaa'ilaaf si barbaada kana si godhachuu fi waliin jiraanne ofiisaa qocci jedhee yookaan si teessisee taa'ee sitti mutti
waan si gargaareef, waan birrii si kenneef, waan moobaayilii si biteef, waan kennaa garaagaraa si biteef yankoo ta'uu qabattee qadgootee gaaffii jaalalaa isaa dhiyeessuu hin qabdu. No bakka dubartii taanaan ammallee ayyuun adeemsi ishii adeemsuma Sa'idoo sanadha. Sa'idoo ofii ishii jaallataa turte miti duraan akka nutti himtetti nullee akka ilaalaa turretti isheetu Sa'idoo jaalala kee of keessaa qaba malee Sa'idoon jaalala ayyuun qabu. Osoo jaalala ayyuu qabaatee hin jaallata ta'e immoo mucattii bareedduu kana gateen dhiisuu bakka gatii kaffala hima sassaabbata wajjiniin waan dhufu hundumaa accept godha. Garuu ishee baraaruuf du'arraa oolchuuf malee jaalala ayyuutiin qabamee waan tokko baasii hin baasneen. Ammas ayyuunis boriftaanis waanuma akkasii deebistee fiduudhaaf mucaa kana habaaboo kenniteef. Habaaboon kun maalidhaa jedheen? Maalidhaa jedheen? Inni dhufee gaafa isheen beellamtus ta'e inni dhufee habaaboo yoo kenneefi bakka gaaffii jaalala akka ishee jaallatu kanumarraan deema baraa deemte jechuudha. Kanaafuu sappoortii na godhaa dhufee mucaan kun na jaallataadha na barbaadaa jechuu dandeessi. Namni baay'ee gaafatti rakkatu yoo si gargaarisi jechuun jaalala ofitti nama fudhatanii nama fuudhan fa'aa ta'uu dhiisuu danda'a. Ati azzansiisuu beektu marartee si gaddee obboleettii gootoo taatee jedhee haadha isaa laalee si gargaaruu danda'a. Amma miidiyaa kanarratti namoonni baay'ee warri maallaqa qaban hin gargaarani. Ijoollee durbaa fa'aa deesseen gargaaranii baay'ee argineerra maqaa yoon kaasuu baay'ee. Amma jarri sun jaallataniitu jaalala sana nama jaallatanii nama fuudhanii wal faana jiraatan jaallataniitu lakkii jaalala obbolummaa dhiigummaa bakka waan akkasii jaallatanii mararsiifatanii gaddanii fi gargaaruu danda'u. So kana jechuun immoo borna fuudhii jetta miti dhaqxe. Kanaaf ayyuun amma kanaafidhaan kan isheedhaan hin gammanne tokkoffaan mucaan musliima isiniin jedhee lammaffaallee ammas gaaffii jaalalaa dhiyeessuu jechuudha abaaboo kennuu jechuun kanaaf an isheedhaan gammanne irras dogoggorarra jirti. Namni isa duraarraa hin barata isa booda immoo daratiisaa nafee abbaan fedhe dhufee ayyu'aan si jaalladheen jira si barbaadeen jira. Gaayilaafin si barbaadee boriifin si barbaadee si faana jiraachuun barbaadaa jedhee yeroo inni itti immoo itti yaada sanuu adeemsaa wal argaa amala isaa laalaa waliin haasaa waliin deddeemaa gara jaalalaatti deemamu malee namni kun na gargaaree mana kiraa ji'a jaanaa kaffalee asbeezaa ji'a lamaanaa kaffalee kanaafuu bitaan heerumaa yoo namni kun waa qabaachuu hin danda'u yoo jaalallee qaba ta'a yoo hiriyaa qaba ta'a beekamu. Ishee garuu beekumuu danda'a hiriyummaadhaanii bakka biyyummaadhaanii mucaan akkas beeku sun akkas rakkattee ani ton birrii qaboodhe birrii kennuufii danda'a. Be careful warri dubartii dhugaa ayyuun kun ammallee waan masin irraa barattan siniif iddee dhufte. Haa ta'u malee ishii immoo dogoggorarra jirti jechuudha. Karaa dogoggorarra jirti. So ammallee taanaan ayyuu gara fuula duraattis Sa'idoo jireenya haaraa eegalte miti kalas Sa'idoo hin waamiinisi. Keessattuu immoo hin arrabsin. Yoo ta'ellee Sa'idoo karaa gaarummaadhaan waami. Sa'idoon anaaf jedhee aarsaa kaffalee anaaf jedhee jireenyi isaa diigamee haga yoonaayyuu hin sirranne jetta dhugaa baatan malee malaaxaa ta'ee qabbanxarsee sheem ooniyyuu dhugaa dabarra. Nu Sa'idoo sin jaallanna sillee hin jaallanna sin lamaanuu nuufi dhiiga keenyadha. Garuu Sa'idoollee si fayyadee malee simmiin ati waanuma simple godhanii ilaalamu kunoo laalama waanuma dhiistee laayivii haaraa eegalte sana aborraa karrayyuu jettee aanjaa giraanjaa kaaste yeroo sanas amma laalama akkuma dhiiste kana. Kanaafiyyuu Sa'idoo akkana gadi xiqqeessitee hin arrabsiinii. Biyaan tokkoffaan si hangafallee lammaffaan immoo abbaa ijoollee lamaatti. Sumayyaan illee hin dhaggeeffatti hin aarti. Abbaa ijoollee ishee yeroo akkasii hin aaramu hin aaraman siniin jedhe hin aarama.